ONN Oromiyaa News Network ONN Gaazexeessummaa. Oromiyaa News Network bakkuma jirtan hundatti ashama isiniin jechaadha. Arraantana qophii gulaala miidiyaa jiru jalatti gaazexeessaa Oromiyaa News Network akkasuma qopheessaa qophii kaayyoo obbo Raajii Guddataa waliin taanee haalota biyya teenya keessatti deemaa jiran akkasuma jaarmaa OBDOdhaa fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa irratti xiinxala qabannee isinii dhiyaanne. Kan isin dhiyeessinu ta'a hamma dhuma qophii keenyaatti tursiin keessan nu waliin haa ta'uun afeerraa keenya. Obbo Raajii Guddataa. Ayyee yooyya. Qophii kanarratti akka gulaalaatti akka xiinxalaatti nu dhiyaachuu feetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin si galateeffachaadha. Inni dhimma amma booddee kana miidiyaa irratti akkaan deemaa jiru dhimma Lammaa Magarsaati. Inni Lammaa Magarsaa kuni maali? Waan duratti daawwattoonni keenya akka gadi fageenyaan hubatan xiinxalaa gaazexeessaa akkasuma qopheessaa qophii garaagaraatiin beekamtu waan taateef mee kanarraa si gaafachuu barbaada. Gari salam ulfaadhu carraa kana naa kennu keetiifi egaa eeyyeeni tariiti yeroo baay'ee naman gaafatamuu carraa guddaa baay'ee hin arganne. Mee sagantaa kana gulaala miidiyaa akka jiru keessatti miidiyaaleen xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan dhimma Oromoo ilaallatu irratti wantoota darbaa jiran irratti gama marsareetii akkasumas immoo sabaa himaalee hawaasummaa keessatti kan tuqataman ilaalla. Egaa yeroo kana dhiyeenya kana keessumaa iddoo warraaqsi Oromoo biyya keessatti dho'ee kaasee inni akka belbeltuutti ka'u yoo jiraate dhimma waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa amma pirezidaantii ta'an obbo Lammaa Magarsaati. Isaaniin ilaalchisees yaadi adda addaa inni ka'a Oromoo keessatti. Isa kanaaf miidiyaaleen garaagaraa dhimma isaanii akkamitti ilaalanii isaan eenyu ka jedhu waliin laalla. Meegaa wantoota akka ka'aanatu laaliin dura Lammaamti eenyu ka jedhu haa ilaallu isarraa dhufanii ka jedhu jechuudha. Tarii egaa namoonni baay'een ni beeku ta'a namni gariin immoo gad fageenyaan eessaa akka ka'anii fi maal akka ta'an hin hubatu kanaaf ta'uu mala adda addaa kennata. Lammaa Magarsaa bara yeroo dargiin kufu kaasee akkuma battala dargiin kufetti yeroo dhaadhiyoon adda wayii wajjin yookiin haadha yookiin PRF wajjin ergaa sirna dargii kuffisanii yeroo jalqabaatiif yeroo dargaggummaa isaatti maanjuusii ta'ee waltajjii leenjii Taaxaq jedhamu keessatti barnoota dabballee olaanaa nama fudhatedha. Barnoota dabballee olaanaa erga fudhatee booddee maanjuus jechuun akka fakkeenyaaf aayidaa dhaabaa jedhamu adda bilisummaa Oromoo keessatti kan dhaaba sana keessatti umriitiin akka guddatan warra xixiqqaa ta'an. Inni umriin xiqqaadha otoo hin taane warra kaan irra xiqqaa ta'uu isaatiin maanjuus jedhamee kan waamamaa turee fi hojii dabballummaa kanaanii keessumaa gara kaabaa Oromiyaa naannoo kaaba Shawaa keessatti socho'aa akka ture naannaa Finfinnee keessatti hojjetaa ture. Rakkooleewwan ceephoof ceephaama jedhamudha dhiyoo keessatti ka'aa ture keessumaayyuu erga adda bilisummaa Oromoo chaartira keessaa bahee fi deeggarsi dhiyoon uummata Oromoo keessatti qabu xiqqaa waan ta'eef ceephoof ceephaama kan jedhu qorannoo gaggeeffamaa ture keessatti edda baroota naannoo akka lakkoofsa biyya sanaatti 1987 naannaa sana keessa sabboonummaa gaaffiiwwan rakkoo dhaadhiyoo keessa jiru OBDO keessa jiru kaasuu isaatiin hidhamuudha kan gareen man'eeleen garaagaraa kaasanii naannoo Salaalee keessatti hidhamee yeroo jirutti rakkooleewwan qabatamaa dhaadhiyoon qabu yookiin OBDOon qabdu kaasaa turuu isaanii keessattis immoo dandeettii wal madaalaa warreen kan dabbaloota waliin leenjifaman irraa qabaachuu isaatiif egeree guddina keessas nama jiru waan ta'eef karaa yeroo sana dhimma biyya keessaa kan ta'e Kinfee Gabramadiiniin gara tikaa dhimame.
Kinfeen egaa namoonni baay'een beeku Kinfee Gabramadin jechuun nama dhimma biyya keessaa ture keessaayyuu harka mirgaa mallas nama turee fi yeroo TPLF keessatti garaagarummaan dhalatee siyyeenfaa kanneen akka Aragaash fa'aa warri hundeessan TPLF yeroo ba'anii muummicha ministeeraa duraanii mallas irratti yeroo yaaliin ajjechaa fudhatamuuf ture nama fashaleessee fi nama baay'ee wanti taatiin beekamu biyya alaa keessatti nama barateef yeroo waggoota dheeraan dura tarkaanfiin irratti fudhatamee lubbuun isaa darbuudha kan namuu beeku nama kanaan jechuudha kan lammaanii gara tikaatti kaadhimamee dhufe. Egaa erga gara tikaatti yeroo kaadhimamee dhufu normaalii waanuma gadaanaa ta'e osoo hin taane kanneen yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota isaanii fixanii haagaa alaa keessatti yookiin immoo kan foreign affairs jennu keessatti dhimmoota tikaa hojjechuudhaaf ramadaman fakkeenyaaf kan akka Warqinaa Gabayyoo fa'aa namoota kana wajjin ta'uudhaan lammaan shoora olaanaa qabaa naannoo sanatti hojii tikaa hojjechuutiin irra darbee oduuwwan keessaa miidiyaaleetti hin baane oduun keessaa tokko dhiyaatu sadarkaa baha Afrikaattiyyuu sochii naannoo Altaad geggeessaa ture ajjechaa yaalii Hussein Mubaarak fa'aa irratti godhamaa ture irraa gareewwan waan sana fashaleessa wajjin bal'inaan kan biyya sanaa qofa miti biyyoota ollaa irratti illee hojii tikaa hojjechaa turuu isaatii fi yeroo sanattis immoo barnootaaf gara biyya alaatti ergamee naannoo Israa'elii fi biyya UK keessatti barnoota tikaa fudhateera. Kana caalaas immoo barnoota idilee civil service irraa akkasumas barnoota galgalaatiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barataa turuuf nama digirii lammaffaasaa hojjete ta'uu isaati. Eenyummaa isaa yeroo ilaallu egaa lammaanii ka'umsi isaa kana fakkaata nama siyaasaan akkasumatti mudame otoo hin taane tartiibaan ni bokoketu hin taane gabbatee nama sirna sanaaf sirriitti bitamee hundee sirna sanaa beekee ol dhufedha. Viidiyoo magaalaatii makaman fakkeessanii sabboonummaa kabeebsaa ta'e tokko mul'atu irraa kaasanii warri kaasan jiru. Isa kana fakkaata kan lammaan eenyusa jedhuuf. Bareeda. Mbaga waan Oromoonni baay'een hin beekne gadi fageenya waan hubataniif akka dintalaa tokkotti akka gaazexeessaa tokkotti isa kana kaaftanii inni duruma ganamumaa jalqabee akka aayidaatti dhaabbata viidiyoo kana keessatti nama kunuunfamaa guddate ta'uu isaatiin ibsitanii kun baay'ee gaariidha. Amma lammaa magarsaadha viidiyoo keessa garee sadiitu jiraa jedhama. Garee sadeen tokko warra TPLFiin hoogganamanii inni lammataa immoo warruma TPLF irraa damoota fudhachaadha uummata keenyaaf bu'anii buufnaa jedhanii warra itti dabalamanii sadaffaan jireenyi nuu hin jiru dirqamnee as keessa jiraachuun eega jiraanneefu isaanuma waliin taanee hojjenna warra jiru sadeen kanaatu viidiyoo keessa jiraa jedhama. Sadeen kana keessa inni kame garee TPLF kallattiin hoogganamtu immoo garee TPLF hirkannee uummata keenyaaf bu'anii buufnaa jettu keessaa ramadamee jira inni kun. Gaariga amma qabiyyee miidiyaaleen garaagaraa anilleen carraa argadheetti wanta keessoo isaanii yeroo garaagaraa ibsa keessatti namoonnis ni beeku jechuudha. Keessaayyuu biyya alaa kana keessatti otoo hin taane namoonni biyya keessa jiranii qabiyyeen OPDO'n qabu maal fakkaatu hundee isaa miseensonni isaa maal fakkaatu parsantii hammamitu jira fuule maal fakkaata hojiin isaanii ka jedhu jechuudha. Akkuma tuu jettee egaa akkuma sii kaasee namoonni Oromoo gargaaruuf tarsiimoon adeemsaa kanadha jedhanii keessa jiran sabboontonni Oromoo jiru jimlaatiin deeggaruu jimlaan mormuu waan biraati jechuudha haqa jettu dubbachuu. Kanneen immoo TPLF jiraachisuuf Oromoo gabroomsan dheeressuu ka barbaadan Oromoo irratti ajjechaa hidhaa kan geggeessan jiru. Gareen kaan immoo hojii ogummaa isaaniitiin jireenya biyya sanaa ulfaataa waan ta'eef jireenya ogummaa isaaniitiin tajaajilanii jiraachuu warri barbaadan jiru. Egaa warri kun akkatti sadarkaa aangoon itti kennamu namoonni keessumaa sadarkaa tikaatti hojjetan warra TPLFiif amanamoo ta'an mootummaa sanaatiif warra baay'ee amanamoo ta'ee fi lafee dugdaa warra ta'an jechuudha. Lammaan isaan kana keessaa warra tokkodha. Kanaaf akka aayidaatti nama guddatedha. Nama karaatti itti makamee yookiin immoo sabboonummaan kun akkasitti dhufe miti jechuudha. Isa kana fakkaata yoo kaataagorii lammaan eessatti kufaata jedhu jechuudha. Wanti gara biraa lammaan akkamitti aangootti dhufeera wanti bu'uuraa wanti ka'uu qabu. Sadarkaawwan kamirratti kan inni hojjetaa ture. Akkuma sila siin jedhee erga
dhimma biyya keessaa haajaa alaa jalatti hojjetaa ture kaasee gara Komishinii Poolisii Oromiyaatti komishinara ta'ee dhufee yeroo kanatti gaa keessaayyuu naannoo federaalaatti yeroo tika ta'ee hojjetu keessatti hundeeffamuu ጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ሰጀደሙ ከነቹዳ የሽምቅ ተዋቂ ግብረ ኃይል ከጀደሙ ማሊፊ የሮሰነ ኬሰቲ ከፈከኛ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ከነን ሞርሚቶኒ ብራ ከነን አካ ኦኤንኤል ደበለቴ ቀብሶ ሂደኖቲ አማናኒ ወሪ ቀብሳአኒ በከበከ ጅረኒት ናኖሌ ኬሰቲ ባቄ ጭሞ ዋን ቱረኒት ወረከነ ጨብሱ ኢረቲ ገሬን ጃረሙ ቀበከ ጀዱፊ keessumaayimo mootummaan sun naannoo Soomaaliyaa rakkoo jirurraa fixaalumaas amantiitiin wal qabatee isa terrorist jedhu jechuudha. Isa wal qabatee waan tokko hanqisuu irratti wanta yaadaa waan turanii fi warra gareewwan kana warra ijaare keessaa isa tokkodha jechuudha. Inumaa ijaaruu qofaa miti erga gara Komishinii Poolisii Oromiyaatti dhufeeti warreen amanamoo ta'an kanneen akka Damballaash Gabra Mikaa'el fa'aa mudamanii akka isaan iddoo inni duraan ijaaraa ture sanatti makaman taasiseera jechuudha. Isa kana yeroo ilaaltu mul'ataan deemamaa ture jechuudha yaadamee kan jedhu mul'isa. Egaa gara Komishinii Poolisii Oromiyaatti dhufee wantoonni mul'ataa ta'an inni yeroo aangoo qabutti godhanii jira. Fakkeenyaaf gulantaan naannoo Poolisii Oromiyaa keessa jiru wal fakkaataa akka ta'uu fi namoonni dur wayyaanee wajjin dhufanii bosonaa dhufanii humna ittisa biyyaa keessaa poolisiitti makaman aangoo qabu turanii barnoota hin qabanii humni barate tokko ogummaa isaatiin akka aangootti dhufu gulantaa kennamu keessatti wanti inni hojjete mul'atu haqan dhokanne tokko jira. Keessaayyuu mootummaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii kanneen amma akka biyya alaa kana keessatti akka jabduutti kaasanii poolisii faxxanoo yookiin humna dafee qaqqabaa Oromiyaa qawwee hiikkatee akka inni humna hiriira nagaa bittinneessu taasisuu isaaniitiin ni kaasu kanneen akka Moobojin Saaddoo booda itti dhufnaa tokko isaanii maaltu adda isa godha lammaa akka jiru irratti warreen kun yeroo erga humni dafee qaqqabaa Oromiyaa hiikkatee booddee gommaa akka baatudha ture kan inni godhame argiteettoota yeroo warraaqsi uummataa ka'u yeroo wal dhabbeen daangaalee ka'u daangaarraa ittisa hin argatu Oromoon maaliifi humni kun hidhatee hin jiru jechuudha gommaatti kennan wanti kallattiitiin yeroo akka tarsiimootti pirezidaantiin duraanii obbo Junaddin Saaddoo fudhatanii humni kun yoo qawwee baadhate Oromoo miidhaka jiru amantaa sana waan qabaniif humni kun hiikkatee akka bifa ammayyaa ta'een fayyadamu taasise garuu immoo kallattii inni rakkoo fiduun hin ilaalamne ture jechuudha isaan kana sirreessuudhaaf lammaanii gulantaawwan poolisii keessatti professionalism yookiin ogummaan akka dagaagu amma tokko carraaqii inni godhe wantoonni mul'atan jiru. Adeemsa kana keessatti filannoon 2005 dhufee OPDO'n waan kufee fi isa kana dandamachiisuuf amanamummaa waan qabaniif bulchiinsaaf haqaa naannoo Oromiyaa ta'eeti kan inni mudame jechuudha. Bulchiinsaaf haqaa jechuun iddoo qulqulludha mootummaa sana keessatti humna milishaa, humna nageenyaa, dhimma daangaa, mana murtii, abbaa alangaa kanneen kan hundumaa qaama hoogganuu jechuudha. Kanaaf bulmaata filannoo 2005 booddee biyyattii sana keessatti adda wayiin waan olaantummaatiin mo'amee waan tureefi rakkoon uummata Oromoo irra gahaa ture gaaffii Oromoon kaasaa ture lubbuuwwan yeroo sana darban namni hunduu beeka isa kana keessatti garee kana akka geggeessu godhu jechuun amanamummaa gam akka inni qabu ibsa jechuudha. Adeemsa kana keessatti wantoota gurguddaa rakkooleewwan gahan keessaa qooda qabaa. Tariiti dhimma daangaalee ilaalchisee dhimma daangaa Oromiyaa kan jedhuuf dhimma kan jedhu garee wayii dipaartimentii wayii akka ijaaramu wanti inni taasisee jira. Gareen kun humnas qabaachuu dhabu wama tokkos ta'uu qabaachuu dhabu rakkoo daangaan Oromiyaan warra kaan wajjin qabdu rakkoo ta'uu masaafuu dipaartimentii sana ijaaruu waan mul'ata. Kanaan alatti wantoonni baay'ee itti ka'aman hin jiru ture jechuudha. Egaa yeroo sana keessatti caasaa Abbaa Duulaa waan tureef egaa wanti Abbaan Duulaa godhaa ture ni beektu filannoo booddee OPDO dandamachiisuu waan jiruuti wanta deemaa ture. Caasaan Abbaa Duulaa yeroo rukkutamu malaamaltummaatiin yookiin immoo antummaa uummataa baay'istaniitu kan jedhu rakkoowwan garaagaraa OPDO keessatti yeroo dhalatu lammaanii aangoorraa ka'eeti
gaafatamaa daldalaaf dinagdee ta'e jechuudha. Agas kana maraa dinagdee fi geejjiba gidduutti wanti baay'een godhamu hin jiru. Karaarraa maqsan jechuun ni danda'ama yeroo Alamaayyoo Atoomsaa aangootti dhufu. Egaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa keessa kiraa sassaabdummaa jedhuutiin kan isaan baay'ee beekamanii erga lubbuun isaanii darbeeti OPDO'n dandamachiisuu rakkoo keessaa akka jedhu sanarraati obbo Lammaan gara Afiyaayitti caffee Oromiyaatti ol guddatanii warraaqsi Oromoonni barreen gaddaa gaafa ka'u Afiyaayii turanii yeroo jalqabaatiif Buraayyuutti waan tokko xeexanii turanii. Egaa isumarraan ka'ee rakkooleewwan warraaqsi uummataa 2016 ka'uun isaa tarsiimoo tooftaa adda wayiin fayyadamaa ture keessaati carraan isaan geetu kan isaan gara pirezidaantummaatti dhufan jechuudha. Akkasiin akka inni itti aangootti dhufe bu'ii ba'iin aangootti dhufe jechuudha. Kanaaf tariiti pirezidaantiiwwan OPDO'n Oromiyaatti mudaman keessaati lammaa maaltu adda isa godhaa akka jedhu yoo laalle bareedaadha. Miidiyaaleen garaagaraa akka tokko tokkotti kaasu waan qabatamaa achi jirurraa wal qabatee yoo laalle tokko yeroo jalqabaatiif pirezidaantiin naannoo Oromiyaatti mudame karaa raadiyootii yoo jiraate Sanaliidha. Keessaa yoo Sanalii guddachuu Finfinnee irratti Finfinneen qarqaratti guddachuu qabdu wal guddachuu yoo guddachuu barbaadde fooqiin gamoo irratti ijaaramuu danda'a. Ka jedhuuf keessumaa alaabaa Minilik tokko biyya tokkicha saba tokko qofa ka jedhu sanarratti gaaffii isaan baay'ee kaasaa turan waan raadiyoon rakkoo keessa ni galcha kan jedha waa yaadanii fi aangoorraa buusanii keessumaayyuu kan isaan wajjin beekamanii kan lagaa dhufan koree giddu galeessaa kan turan kanneen akka Ibrahim Malkaafaa aangoorraa maqfamanii jechuudha. Egaa yeroo Sanalii raadiyoo haa geggeessuuf barbaadamee otoo hin taane namni gammoojjiitti yeroo humni kun hin baranne waan magaalaatti bulchan hin beekanii Sanalii garuu naannoo Baha Amaaraa keessatti barsiisaa ture waan ta'eef yeroo gara Oromiyaa dhufuu fedhan ijaarratanii dhufanii so OPDO magaalaa ittiin hawwachuudhaaf gara aangootti fidanii egaa isa kanatti fayyadamanii yeroo rakkoon kun saraan ka'uu irraa buusan jechuudha. Itti aanee pirezidaantiitti kan ture Kumaadha. Kumaanii waan waraana ta'anii dhufanii fi irraa dandamachuuf jecha amma magaaloomanii waan ta'eef gara aangootti dhufanii bara isaanii keessa OPDO'n achi gala kan jedhamu wanti inni uummataaf hojjetes hin jiru. Rakkooleewwan gurguddoo uummatarraan ga'aa turanii keessumaa naannoo mirkaneessuu Yeera mootummaatiin wal qabatee rakkooleewwan akka Oromiyaa keessatti ga'aa turanirraa wanti isaanitti himatan baay'eetu jira. Irra darbee kumaarraa taanee OPDO'n waan kufee fi OPDO magaalaa ijaaruun barbaachisaadha. Keessumaayyuu muummichi ministeeraa Abiyyoota Dimookiraasii kan jedhu erga raawwatee booddee Abiyyoota Dimookiraasii keessatti wanti ka'an yoo jiraate haaromsa kan jedhamu jira. Haaromsa waggaa 10 geggeessanii magaalaa keessatti raadiyoo nama hawwachuu dhabuun isaa rakkoodha kan jedhu waan of ilaalanii fi namoota erga biyya qabatanii booddee miseensa godhatan aangootti finna jedhanii obbo Junaddin Saaddoo aangootti kan dhufanii. Egaa obbo Junaddin amma tokko OPDO warra lagaa dhufe. Irra OPDO magaalaa ijaaruu wantoowwan seektarii mootummaa irratti wantoonni mul'atan tokko wanti isaan hojjetan jira. Irra jireessa garuu rakkooleewwan yeroo akka tarsiimoottidha hiika qabfiduu danda'a jedhanii kan fudhatan kanneen amma sila kaasee humna poolisii Oromiyaa hiikkachiisuu keessumaayyuu immoo koree giddu galeessaa OPDO'n 36 qabu keessaa 22 naannaa tokko gochuu kuni xiqqoo Oromiyaa raadiyoo keessatti yeroo itti naannummaan dagaage kan jedhamanii himatamu rakkooleewwan garaagaraa akka tarsiimootti qubannaa Oromootiin wal qabatee rakkoon beelli waan tureef Oromoota naannoo bahaa jiran gara lixaa geessanii qubachiisuu irratti rakkoo hiikuu danda'a jedhanii akka tarsiimootaa fudhataman malee rakkooleewwan itti aananii dhufuu qabu jedhamee yaadamne ture. Isaanis aangootti kan dhufan wanti guddaan OPDO'n baadiyyaatti dhufe sun OPDO magaalaa humna barate OPDO ijaaruu kan jedhu ture yeroos jechuudha. Wanta kana kan nu kaasuu fi yeroo hundumaa OPDO keessatti namni aangootti yeroo dhufu TPLF yookiin akka addawaayee akka ihaadegitti akkamiin uummata Oromoo qabachuu dandeenya kan jedhu tooftaaleewwan garaagaraa kan hundumtuu keezii qaba jechuudha aangootti dhufu. 2005 filannoo irratti isaanis lafa waan nyaatanii fi
wanti falli godhamuu qabu akka yaadegitti dandamachiisuu viidiyoo irratti abbaa duulaafaa carraan ga'ee waraana keessaati sibiilii ta'anii kaleessatti rakkanneerra viidiyoo dandamachiisan aangootti yeroo dhufanii gaa xiqqoo uummata keessumaa yommaa kanneen amma magaalaan Oromiyaa Finfinnee irraa Adaamaa deemuu kanneen amma barattoota Oromoo irratti rakkooleewwan gahaa turan Maccaafoo Tuulamni diigamuu irratti caasaan yeroo sana ture uummatamaa yeroo baay'ee isa kana wantoonni baay'ee kaasanii waan ta'eef irra deebi'uun barbaadu. Abbaan duulaa yeroo aangootti dhufanis humnaan gargaaramuu kan jedhu sanarraa faayidaa fi kabeebsaatiin gargaaramuu kan jedhu kan amma akka lammaan xiqqoo afarsaa jiru kana wajjin wal fakkaatu keessaayyuu madaa Oromoo fayyisuu kan itti fakkaate siidaalee alnoolee calanqoo ijaaruudhaan giddugala aadaa Finfinnee keessatti ijaaruudhaan Finfinnee irraa uummanni naannaa Finfinnee jiraatu uummanni Oromoo rakkoon akka irra hin geenye naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti ka jedhu ijaaruudhaan isa kana kan dhufnu ta'a amma akka ilaalcha keessanitti video keessatti ilaalcha lama yookaan ilaalcha sadiitu deemaa jira jecha nuuf mirkaneessanii ilaalchi inni beekamaan tokko wayita amma Lammaa Magarsaa Afyaa'ee Caffee naannoo Oromiyaa hoogganaa turanitti Mr. Bilaaniin uummanni Oromoo hin fudhu taanaan hojiirra hin oolu wayita jee inni labsaa turetti Abdulazizii fi Kumaa Dammaisaadha televezyiinii biyyaatiin Mr. Bilaaniin bu'aa inni qabu ibsaa turan. Kuni viidiyoon garee lama if keessaa qabdi jechaadha ibsamu maali halli isaa wayita inni kun hin ta'u jiru jarrimmoo inni taa'ee asii mormii dhiyeessaa jiru yeroo takka. Yaa amma gaa achirratti murtiin garaagaraa kan dhufu amma dhufaatii isaanii Abbaa Duulaa irra geenyarra lammaan akkamitti dhufeen iddoo rakkoo sana qabdi of keessaa jechuudha. Yeroo warraaqsi kun dhalatu Abbaan Duulaa fa'aa wanti isaan godhan tokko yoo jiraate naannoo Oromiyaa keessatti mormitoota kanneen amma akka Bookoo fidan yeroo sana turan ijoollee naannoo sanatti mormitoota ta'anii mo'an aangootti fiduudhaanii waliin hojjenna ka jedhu sochiin uummataa akka inni qabbanaa'u taasisuu irratti tooftaa sana fayyadaman jechuudha. Adeemsi kun immoo TPLF yaaddessaa waan tureef yoo mormitoonni dhaadhiyoo keessa galan Oromoon gaaffii inni qabu karaa sabboontotaa yoo dhufe oppiidiyoon dhuunfatamuu dandeessadhani sodaa waan qabanii fi Muktaarfaa fidani jechuudha. Muktaarfaa waan sana dhaamsuu dadhabaniitu yeroo Muktaarfaa aangootti dhufan kanatan makaaste garaagarummaan oppiidiyoo keessatti dhalataa dhufe. Garaagarummaan dhalate kun humnaan uummata kana bulchuu, uummata kana sobanii bulchuu ka jedhutu lamatti dhufe jechuudha. Kanaaf gareen lammaafaa yeroo kana kan isaanii yeroo wanti warraaqsi uummataa kee inni buraayyuutti dubbatu sana isaan ulfa jee sadiidha jechuudha reefuu dhalachuuf deema. Wanti kun kan inni ka'eef akka qaba jechuudha. TPLF'n mootota Oromiyaa keessatti pirezidaantii ta'an hundumaa sii tarreessisii kaasee rakkatti dhufanii yeroo kanatti warraaqsi uummataa waan dho'eef gaaffiiwwan lammaan buraayyuu irratti kaasisuun uummata baay'ee waan hawwateef tarsiimoo ittiin deemnu jijjiiramuu qaba kan jedhu tiinki taankii gareen tokko jechuudha. Kanneen muummicha ministeeraa biyyattii warri gorsani jechuudha. Warreen akka Abbaa Tsahaayyee jedhaman kun maal godhanii garee tiinki taankii tokko qopheessaniitu gareen tiinki taankii kun tarsiimootti warraaqsa uummataa kanarraa nu qabnu maali kan jedhu gatta'aniitu oppiidiyoon dirqamatu itti kenname jechuudha. Dirqamni yeroo itti kennamu gaa amma eeloosidha kan lammaanfaa aangootti dhufan gaaffiin uummataa deebi'uu qaba ka jedhan jechuudha. Egaati amma TPLF keessa garee sadiitu jira. Garee sadan kana keessaa gareen lammaafaa itti hidhatan. Amma lammaanfaaf gad ba'ee waan baay'ee dubbata isa jedhu bal'isnaa ilaalu. Waan inni dubbatuuf sababatu jira. TPLF keessa hidhataniiru isaan hidhata qabu. TPLF keessa garee sadiitu jira. Gareen tokko garee humnaan uummata kana bulchuu qabna kan jedhan command post itti ijaaranii humnaan bulchuu warra barbaadan kanneen akka Saamoraa fa'aa kanneen akka Abbaa Tsahaayyee fa'aa keessaayyuu immoo TPLF caalaa garee bihaadan warra geggeessa warra akka Barakat Simoon fa'aa warri gareen kun uummata kana humnaan bulchinee umrii dheereffanna. At the end of the day targetiin isaanii umrii dheereffachuudha jechuudha. Akkasiin umrii dheereffanna kan jedhu jira. Gareen lammaffaa humna baay'ee kan hin qabne aadaan ittiin TPLF yaade qabsoo geggeessaa ture
ceephoof ceephaama uummata dursuu kan jedhu aadaa sanaan qabsaa deemna kan jedhu gareen muraasni tokko jira. Gareen kun garee warra duraan siyyee fa'aa dhaaba sana keessaa ba'anitti hidhata warra qabanidha jechuudha. Gareen maajoriitii ta'ee humna achi keessatti qabu kan lammaafaa qabatee jiru garee Geetaachoo dhimma tikaatiin geggeeffamu Geetaachoo Asaffaa garee Sibahat Naggaafaa niitiin Mallasfaa garee amni tokko keessa jiran jechuudha. Gareen kun garee humna qabudha humna sana keessatti. Maala fedhiin isaanii warri garee kanaan geggeeffaman warri lammaafaa qabatee jiru Oromiyaa keessatti maqaa investimentiitiin namoota biyya alaatiin maqaa deebisanii warra waraanaan kufe deebisanii dhaabuu jedhamee TPLF amma kanneen akka Effort, Masfin Engineering kanneen amma akka Alaamuddin wal qabatee jiru biyyoota Arabaa keessaa namoota garaagaraa maqaa investimentii gashuudhaan Oromiyaa keessatti albuudarraa kaasee amma qonnaa boqqollootti warra humna dinagdee Oromiyaa qabatee jirudha jechuudha. Humni kun maal barbaada? Siyaasa Oromiyaa keessa deemu lammaafaatti kennanii karaa OPDO coverage qabeenya isaanii argataa umrii dheereffachuu warra barbaadu jechuudha. Biyya Westernii keessatti fakkeenyaaf jawwishoonni Angoo corporation adda addaa dinagdeen biyyattii harka isaanii keessa jira. Republikaan haa ta'u Demokraatii yeroo mo'uu yoo barbaade dhimma tarsiimoo dinagdeetti isaa wajjin mari'achuu qaba. Harka isaanii bira jira jechuudha. Warra akkasitti Oromiyaa bulchuu danda'anitu lammaafaa fi dhaqaa dubbadhaa uummata kana OPDO'n jijjiirama fidaa jirti. Egereen qabsoo Oromoo harka OPDO jira jedhaati jijjiirama kabeebsaa ka xiqqoo mul'atutti kennaati. Nun immoo qabeenyaa karaa dinagdee mo'annee umrii keenya dheereffataa adeemna garee jedhee akka tarsiimootti fudhatutu lammaafaa kaa'e lammaafaa kanaaf gad ba'anii dubbatu hoolaan abbaa ishee abdatte gooftaa ishee abdatte diboola keessee raftii jedhan jechuudha. Isa kana jechuudha ijoon iddoo namni amma argachuudhaaf wallaalee wanta baay'eetti kaasu. Isa kana gochuudhaaf uummata Oromoo sobuuf barbaachisaa wanta mul'atu xixiqqaamuu gochuutu barbaachisa jechuudha. Akkasiinidha. Kanaaf amma duubatti dhufnee ilaalla. Inni gibiraa maaf ka'e, inni kaduraa maaf ka'e yeroo kan jedhamu siyaasaa biyyattii OPDO waan to'ate waan itti fakkaatuuf dinagdeedhaan of cimsaa deemuufidha jechuudha. Kanaaf obbo Lammaanfaa garee warra kanaatti hidhatu. Kanaafidha kan isaanii wantoota baay'ee kaasan jechuudha. Egaa duubatti dhufnaa lammaa jijjiirama fiduu danda'u maal godhuu danda'u kan jedhu duubatti dhufna garuu kanaaf kan inni afaan guutee dubbatu garee sanatti abdatee waan jiru gareen sun immoo Oromiyaa dinagdee ishee harka isaa keessa jira. Fakkeenyaaf namoonni Oromiyaa keessa jiran ni beeku. Naannoo Boongaa, Jimmaa, Gujiirraan qabatee naannoo lixa Oromiyaa keessa qonnaalee mootummaa durii ka turanii wal qabatee bakkawwan garaagaraatti aksiyoona naannoo baha Oromiyaatiin import exportii galu wal qabatee naannoowwan amma Ogaaden keessa kontirobaandii garaagaraa biyyattii keessatti galu wal qabatee kanneen kana warra dhuunfatee jirudha jechuudha. Isaan kun dinagdee biyyattii dhuunfannee siyaasa biyyattii lammaanfaa yoo qabatan kabareejii argataa umrii keenya dheereffannaa horatanii deeman. Kanaaf gadhiifamanii waan ta'eef akka garaa isaanii dubbatu. Amma gaa haala kanaan warreen haalli kun dhugaa itti fakkaatee warreen sobomaa jirantu jira. Akka fakkeenyaatti naannoo bahaatti Somaaliitu Oromoorratti bobba'aa ture. Lammaan milishoonni poolisoonni naannoo Oromiyaa hidhatanii daangaa biyyattii kabachiisuu qabanii jeewwa itti dhaadate qaba. Kun egaa akkuma jedhametti haga tokko irraa ittisuu danda'an fakkaata. Uummata gaa kanaatu fakkaatee jira. Amma akka yaadattutti dhiheenyuma kana otoo gibirri hin labsamin duratti naannoo baha Oromiyaa ture lammaan achitti magaalaa Hararitti galma afran qalloo fi humbannaa jedhu dhagaa bu'uuraa kaayanii diree dhawaatti akkasii ciraasan deemanii uummanni gaa hedduu simannaa taasiseef. Wayita asiin uummanni bifa kanaan simannaa taasisuuf kana gibirri dachaan uummata irratti labsan. Garee isaan maqaa balleessuuf deemaa jira moo tooftuma ihaata ittiin fayyadamuutu isa kana mee kanaa saddannuu baase. Amma ta'uu malatu jira. Ta'uu danda'a ka jedhamu jechuudha. Lammaan fa'aa garaagarummaan pirezidaantota warra kaan amma sii kaaseera. Alamaayyoon yeroo inni korraapshiniidhaan nama 18,000 hidhuu ga'eera isteeppii inni barbaachisu ni hidhame.
abbaan duulaa yeroo filannoo booddee OPDO mataa ol qabachiisu ga'eera ni bu'ee yeroo obbo Junaddin Faasii amma tokko OPDO baadiyyaatti dhufteef ka magaalaa ka baratte xiqqoo wal simsiisan ga'eera ni bu'anii warri kaan hundumtu ga'ee isaan yeroo Muktaar humnaan bituu dhaqee hin taanee fi waan baay'eetti dhufe waan ta'eef achirraa gabaabsanii warri isaanii jechuudha. Kanneen pirezidaantiin ta'an immoo keessatti wantoota tokko kaasanii malaamaltummaa irratti itti dhufna. Booddee kanneen akka Zalaalam Jamaanee fa'aa warri akkasii immoo dhimma biraatiin karaarraa makfaman. Amma lammaa garaagara kan isa godhu dhimma dinagdee wal qabatee wanti ka'u tokko ta'u malatu jira. Inni maa inni dinagdee to'ataa lammaafaa siyaasaatti kennaa umrii dheereffachuu humni TPLF keessa jiru akka tarsiimootti deemaa jira. Lammaanfaa yoo kana dammaqanii warraaqsa dinagdee jedhanii Oromiyaa keessatti kan gaggeessaa jiran aksiyoona ijaaruu lafa investimentiin fudhatamee jiru qotee bulaatti deebisu kanneen kana yoo godhanii OPDO humti mataan ishee dinagdeetiin akka cimtu yoo ta'e dinagdeen Oromiyaa keessa jiru sabboontotaan cimaa yoo adeeme TPLF wajjin dinagdeen isaanii wal madaalaa yoo ta'e maalti dhufachuudha lammaafaa akka gaangee fe'ataa turanii yeroo barbaadan darbatan sana gochuu hin danda'an jechuudha. Dinagdee wal madaalaa qabu himmoona jedhanii immoo aangoo siyaasaatti kennaniiru maalti dhufa jechuudha amma gaaffii OPDO keessatti akka ihaadegitti sadarkaatti OPDO'n dhumarratti ilaalamtu suni akkuma warra biyaaden fa'aa akkuma warra kaanii amma tokko kiiloon isaanii ol ka'uu danda'a. Kun jijjiirama isaan fiduu danda'an keessaa ta'u mala tokkodha jechuudha. Yoo maal godhan yoo dinagdee sanaanii ol kaasanii sadarkaa sana ga'uu danda'uun gaaffii hunduma keenyaati jechuudha. Kanaaf waa'een gibiraa booda bal'iseen itti kaasatti kan dhufnu jechuudha. Wanti gara biraa lammaanfaatti garaagarummaa yeroo barbaadanitti darbatamuu hin dandeenye tokko lammaanii TPLF yeroo hundumaa jijjiirama warraaqsi uummataa yeroo ka'utti gaaffiin Oromoo yeroo belbelee ka'u hundumaatti humni tikaa Oromiyaa keessatti dinagdee isaa, siyaasaa isaa, nageenya isaa, sochii achi keessa jiru humna tikaa da'oo godhatee TPLF fayyadamu lammaan pirezidaantota akka warra kaanii otoo hin taane ofii isaatti ka ture waan ta'eef eessatti hirreen isaanii Oromiyaa keessatti ijaaramee jira kan jedhu beekaa jechuudha. Yoo isa darbachuu barbaadanis humni tikaa kun eessarraa maal hojjeta kan jedhu beekaa jechuudha. Beekuu qofa mitisi tiimii wajjin hojjetaa ture waan qabuuf odeessa gahaa argataa jechuudha. Isa kanaaf lammaa akka warra kaaniitti dafanii darbachuun xiqqoo itti ulfaachuu dandeesse jechuudha. Yoo maal godhe lammaan adeemsa kana dammaqee yoo itti deeme. Isee kana qofa advaanteejii inni qabaatu. Kan kanaan alaa wantoonni lammaanfaa fiduu danda'an yoo jiraate warraaqsa Oromoon geggeessaa jiru gaaffii bu'uuraa Oromoon geggeessaa jiru karaa haxaa'urraa kan hafe jijjiirama amma lilmee tokko geessu fiduu hin danda'an. Garuu karaa haquu danda'u jechuudha. Sabboonummaa uummatatti jedhaa Oromoon gabroomuusaa sirni Habashaa maal godhaa akka ture kaasuun isaa warreen qabsoo anti wayyaanii qabsoo geggeessaniif karaa saaqa. Tasfaayee Gabraaf barreeffama isaa keessa tokkotti wanti inni kaase tokko jira. Tariitii wanti lammaanfaa gochuu danda'anii jedhe waan amantii kaasuu barbaadetu hin taane. Akkuma Yohaannis cuuphaan bishaaniin sin cuubaa duuba konni dhufu Yesuus immoo hafuuraan sin cuubaa jedhee jechuudha waan duuba isaa dhufu. Tariitii warreen qabsoo Oromoon ni gabroomee hiree ofii murteeffachuu Oromoodhaaf dhaabbannadanii walabummaa Oromiyaaf bilisummaa saba Oromoof warra qabsaaniif daandii saaquu danda'an alatti tarkaanfii taakkuu tokko jijjiirama fiduu danda'an hin jiru jechuudha. Network.